Komishiniin marii biyyaalessaa marii maratamaa turteen murtiin dabartuu kan injirre ta'uu beeksise. Kunis egaa walfalmiin gurguddoon hirmaattota marii tanaa jidduutti kaafamaa turte ta'uun ibsame bal'ina oduutiin dhiyeessina. Abbaan qabeenyaa kaampaanii Biraaytan obbo Yaadataa Juneedii meeshaalee yaala fayyaa qarshii miiliyoona 390tti tilmaamamu buufata fayyaa Naaqarsaatiif deeggarsa taasisuun dhaga'ame. Haleellaan diroonii naannoo Tigraay raayyaa alaamaxxaatti raawwatamuun dhaga'ame. Haleellaa tana booda paartiin Salsaay Wayyaanee ibsa baafteef nageenya akka bu'u gaafate. Daawwattoota fi hordoftoota Egeree Miidiyaa nageenya keenya bakka jirtan maratti sin dhaqqabu. Guyyaan irraa hagayya 10 barri 2026 kanneen amma isin dhageessifne hanga footootu Egeree Miidiyaati amma bal'ina oduu isinitti. Itoophiyaan marii biyyaalessaa ji'a tokkoof turtiin dhimma biyyaa murteessoo jaaman qabxii 8tti qooduun hirmaattonni marii 4,000 ol ta'an erga irratti mari'ataa tureen booda guyyaarraa komishinii marii biyyaalessaa ibsa hin eegamin kan nu mul'ate. Ibsi komishinii marii biyyaalessaa kunis mariin mari'atamaa turteen jalqabbiidha malee xumuraa mitii jechuudhaan kanaaf murtiin ammatti dabartuu kan hin jirre ta'uu komishinarri olaanaan komishinii marii biyyaalessaa Piroofeesar Masfiin Ariyaadhaa beeksise. Qabxiileen ijoon komishinarri olaanaa komishinii marii biyyaalessaa Piroofeesar Masfiin Ariyaa beeksisetuun illee adeemsa walgahii marii yeroo ammaa ilaalchisee ibsa kan kennu yoo ta'u dhimma marii biyyaalessaa keessaa dhimmi magaalaa Dirree Dhawaa fi Finfinnee irratti murtiin dabaruuf turte bakka buutota naannoo Oromiyaatii fi Amaaraa jidduutti falmiin guddoon kaasuun himame. Kanaanis magaalaan Finfinnee teessoo federaalaa taateetti hafuftu moo naannoof dandeessi taatee haa hundooftu jedhame irratti bakka buutonni naannoo Amaaraa magaalaan Finfinneen teessoo bulchiinsa Amaaraa akka taatu kan gaafatan yoo ta'u bakka buutonni naannoo Oromiyaa immoo magaalaan Finfinnee handhuura Oromiyaa waan taateef dhimma falmiif dhiyaachuun irra hin jirre jechuudhaan dubbachuun dhaga'ame. Gara bulchiinsa naannoo Oromiyaatti akka deebitus gaafatan. Akka fakkeenyatti pirezidaantii yuunivarsiitii Finfinnee Dr. Saamu'eel Kifilee marii biyyaalessaa tanarratti Finfinneen imaanaa wareegama qeerroo Oromoo waan taateef dhimma mariif dhiyaachuu hin qabneetu Finfinneen mariif dhiyaate jechuudhaan yaada kaasee ilaalchise gara murteessummaa naannoo Oromiyaatti haa deebinu jee dubbate. Warreen Finfinneen Oromiyaa irraa adda baasuu barbaadan haasawaa pirezidaantii yuunivarsiitii Finfinnee dubbate kanarrattis mufachuun dhaga'ame. Kana malees bakka buutonni naannoo Oromiyaa kanneen akka obbo Qajeelaa Mardaasaa fi obbo Leencoo Lataatis yaaduma Dr. Saamu'eel kana deeggaruun dhaga'ame. Haaluma wal fakkaatu kanaan dhimma magaalaa Dirree Dhawaa irratti illee bakka buutonni naannoo Ogaadeen irraa dhufanis Dirree Dhawaan teessoo bulchiinsa naannoo Ogaadeen akka taatu gaafachuun dhaga'ame. Dhimmi magaalaa Dirree Dhawaa fi Finfinnee kun ajandaalee biyyaa kanneen mariif dhiyaatan kaan irra caalaa hirmaattota marii tanaa jidduutti falmii guddoo kaasuudhaan komishiniin kun ammaaf murtee tana dabarsuurraa gara fuulduraatti dheereessuu filachuunis ibsa kennuun dhaga'ame. Abbaan qabeenyaa kaampaanii Biraaytan obbo Yaadataa Juneedii godina Harargee Bahaa Naaqarsaatiif deeggarsa lammummaa fi namummaadhaa taasisuun dhaga'ame. Obbo Yaadataan buufataalee fayyaa godina Harargee Bahaa Naaqarsaa keessaa sadarkaa adda addaa irra jiraniif meeshaalee yaala fayyaa barbaachisoo ta'an gumaachuun mirkanaa'e. Sirna gumaacha kanaa ifatti kan taasifame bakka hooggansi aanaa Qarsaa akkasumallee abbootii qabeenyaa fi bakka buutonni kutaalee hawaasaa garaagaraatii fi bulchituun godina Harargee Bahaa argamanitti yoo ta'u buufata fayyaatiif deeggarsi kun guutumaan guututti kennameefii jiraachuun ibsame. Buufataaleen fayyaa deeggarsi kun dursa godhameef keessaa buufanni fayyaa Qarsaa, buufata fayyaa Watarii fi buufanni fayyaa Laangee kan argaman hoggaa ta'u meeshaaleen kunis hanqina tajaajila fayyaa yeroo ammaa achitti mul'atu furuuf kan kaayyeffame ta'uun ibsame. Obbo Yaadataa Juneedii gumaacha kana yeroo taasisanitti akka ibsetti milkaa'ina dhuunfaa qofa osoo hin taane milkaa'ina hawaasummaatii fi guddina lammii fi waliin dhaabbachuu irrattis barbaachisaa ta'uu dubbate. Qabeenya harka keenya jiru yoo lammii teenya rakkoo keessaa hin baafneti faayidaa hin qabu jechuudhaan Obbo Yaadataan ergaa cimtuu abbootii qabeenyaatiif dabarsuun dhaga'ame. Hooggantoonni fi abbootiin qabeenyaa sirna kanatti argaman gocha kana qalbii guutuudhaan itti gammaduu fi irraa qeebaluun ibsame. Keessumattuu tajaajila fayyaa hawaasa bal'aa argachuu qabu fooyya'uu akka danda'uu fi damee fayyaa aanaa Qarsaa sadarkaa tokkoon ol guddisuun bu'uura kaa'ee jiraachuun ibsame. Walumaa galatti deeggarsi kun rakkoo yeroo qofa osoo hin taane aadaa wal gargaarsaaf tokkummaa hawaasaa caalatti kan cimsuus jaameeti jira. Abbootiin qabeenyaa fi lammiileen dandeettii qaban biroo ammoo fakkeenya kanarraa fudhachuun gama misoomaaf tajaajila hawaasummaatiin deeggarsa akkanaa akka taasisaniif dhaamsi dabre. Ganamarraa hagayya 10 barii wixatarraatti sa'aatii 2tti haleellaan diroonii mana barumsaa Murawwaa magaalaa Raayyaa Alaa Maxxaa keessatti argamu irratti raawwatamuun ibsame. Hidhattoonni TPLF halkanidha waraana isaaniitiif meeshaa waraanaa raabsaa buluun ganamarraa wayita mana barumsaarraa meeshaa fudhachuuf qophaa'aa jiranitti mootummaan federaalaa haleellaa diroonii irratti raawwatamee jiraachuun gabaasaaleen adda addaa ibsan. Hidhattoonni TPLF fi haleellaa diroonii mootummaa federaalaa raawwate tanaan kanneen madaa'an makiinaan fe'amanii gara hospitaala magaalaa Alaa Maxxaatti argamutti geeffamaa turuun ibsame.
Naannawa sanitti qophii waraanaa yeroo ammaan tana taasifamaa jiraachuun kan ibsame waggaa ta'u lola dhiyeenya kanatti Tigraay lixaa bakka Sharaariinaa jedhamtutti deemaa turen TPLF fi injifannootiin mootummaan federaalaa dookumantarii sobaatii fi aktivistoota miidiyaa hawaasaa fayyadamuun dho'isaa ture jechuudhaan komatan. Mootummaan federaalaa Sharaariinatti injifatamee odoo jiru injifannoo teenya dho'isee jechuudhaan dursaan dhaaba TPLF fi Dabratsiyoon Gabra Mikaa'el karaa miidiyaa televezyiinii Tigraayin dubbatee ture. Kana malees TPLF ibsa isii keessatti uummanni Tigraayiif diiyaaspooraa akka cinaa dhaabbataniif yaamicha dhiyeessite. Gabaasaleen maddee walabaatii fi mootummaa federaalaa garuu akka jedhanitti TPLF Sharaariinaatti rukutamuu fi eegas yommuu kallattii biraa gama raayyaa Alaamattaa Kooram Beekoodhii fi Carcaritti deebi'anii sochii waraanaa jalqabanii jechuun addeesse. Haaluma kanaan mootummaan federaalaa ganamarraa raayyaa Alaamattaa mana barumsaa Murowwaa keessatti humnoota TPLF kana haleeluu gabaasaaleen adda addaa bahan mirkaneessa. Guyyaarraa haleellaa diroonii raawwatamte tanaan shororkeessitoonni hedduun madahan jechuudhaan ibsame. Ajjecha dargaggoota Tigraay kana hordofuudhaan paartiin mormituu uummata Tigraay Salsaay Tigraay Wayyaanee tan jaamtu ibsa baafteen nageenya akka bu'uufis yaamicha dhiyeessite. Ibsi paartii Salsaay Wayyaanee lubbuu fi qaamni dargaggoota Tigraay haleellaa fi dirooniin miidhamaa akka jiru kaasuudhaan waraanni kun hatattamaan dhaabbatu akka qabus gaafate. Humni waraanaa furmaata akka hin taane yaadachiise paartiin Salsaay Tigraay Wayyaanee kun gamalachuutu lola kana dhaabu akka qabanis cimsee dubbate. Nageenya Tigraay gumii biyyaalessaatiin kan mirkanaa'u ta'uu ibsuudhaan qaamonni hundinuu gara marii nagaatii fi teessoo irra dhufanii akka walii galanis paartiin Salsaay Wayyaanee ibsa haleellaa kana hordofuun baafteen beeksifte.